Eessaadhumtaan waldaa kanatti waaqayyo maal isiniif godhe? Aku lama tadi ini godina Shawali tadi. Karena itu sih ganas tuh datang deh. Sebab ini ada rugi terus sisa. Tapi ini bago saya mana ada nanti. Sabo dan lalu kuat dan mana lalu kuat. Dan nanti hasil lalu kuat. Rumah yang ada itu. Ada miskin yang apa? Kanaafuu immoo baachuu danda'a. Bahuu danda'a kuni infekshinii fi garmalee aanaan jedhanii isaanii nama dhukkuba utuma na dhukkubu ani akkaataan itti na dhukkubu immoo taa'u dhaabachuu hin danda'u. Yeroo tokko tokko na ciisa. Yoon taa'ee ture hin danda'u. Dhaabachaa turuu hin danda'u. Yeroonni amma mana hojii yoo naqee isaan taa'uu dhaabidduudhaan ka'ee dhaabbadha. Deebi'ee immoo nan taa'a. Otoo akkanatti jiru akkan ciisaan turu ka'ee na deemee deebi'ee rafa. Otoo akkanatti jiru amma ji'a torbaan utuu qoricha mastaafashaa jedhanii naa kennanii tolli sun ture jechuudha. Isaa booda amma ji'a torbaatti akkanatti ture. Ji'a torba ka'ee immoo yeroo ultiraasaawundi ilaalamu teessumni mucaas sirrii miti. Sanarraan immoo infekshinii keessa garmaleedha waan ta'eef ati opereeshinii malee dahuu hin dandeessu. Sababii isaa teessumni mucaas sirrii miti. Miituudhaan dahuu rakkisaadha waan naan jedhaniif baay'ee yaadda yeroo sanatti kanarraan kan ka'e siistariin tokko addana jirti. Duraan na dhukkubaa ture infekshinii garmaleedha naan jedhanii amma immoo teessumni mucaas sirrii miti naan jedhanii yeroo daawwaluufi as dhuftaa na biraa hospitaalis jira. Sana hospitaalaa gochuun ka'ee iyyuu immoo sii kadhachiisnaa sitti waldaan jira. Raajii lammiin sii kadhataa sitti amma sanatti iyyuu immoo an akkamittiin an taa'ee hin danda'u. Makiinaa irra akkamittiin guyyaa lama deemee dhufaa anuu danda'ee makiinaa irra taa'ee turu jennaan bishaan irratti yookiin zayitii irratti kadhachiise sii hidhee dhufa dandeessee mateessee dhufta hin fayyitaa asitti opereeshinii siin taatu naan jettee yeroo na daawwattutti na yaadda yaadni danda'een taa'u waan ta'eef anuu deemee achiin ga'u yoo ta'uu baate immoo hoolotuma faafee namoonni Addis Ababa yookiin hoolotatti hin goora malee danda'ee makiinaa kanarra taa'ee waan deemuu hidheedheen ani yaaddaan ture. Ishiin garuu ammatti dhumaan bishaan irratti kadhachiiftee naa biddee dhuftu. Gaafa isheen naa biddee dhuftu bishaan sun nan dhuge. Bishaan sana yeroo dhugutti inni nan rafee bulee gaafuma sana bishaan sana dhugee galgala isaa rafee bulee. Addana bishaan irratti raajiin kadhatanii namni isinii fidee dhufe gaafa dhuftan bishaan sanaan nagaan isinii kenname. Bishaan sanaan nagaa argadhee amma hin taa'u ture soofarra gadi hin taa'u yoo ta'e immoo teessoo waan muka wayii barbaadadhee taa'a malee taa'uu hin danda'u isayyuu immoo taa'een turu jechuudha. Yeroo sanatti bishaanicha irratti kadhatamee kadhachiiseera kanarratti dhugi hin fayyitaa jedhamanii naan jettee bishaan sanarra yeroo dhugeetti nan taa'ati ani garuu hin seene otumanii bishaan sana dhugee deebee nan taa'een ture. Achumaan deebi'ee galgalammoo nan rafee yeroo rafetti ufin barreeyan dur halkan ka'ina deemaa bula ciisee hin turu isayyuu immoo cinaacha tokkoon cinaacha bitaan hin ciisu cinaacha mirgaatiin bichaan ciisa ture isayyuu ciisee hin turu kaya deemee deebi'ee rafa ture. Gaafa sana garuu eddanaa kadhatameeti ani bishaanicha sana dhugeeti rafeera cinaacha boyyuu naanneffanne rafee bultu. Rafee bultee jennaan rafuudhaan yaadoo dambuleeyyuu beekoo edoo jennaan bakka bishaanicha irratti kadhatameera waan ta'eef fayyiteedha. Kanaa booda waa'ee dhukkuba sanaa hin yaadiini lakkuma keetti deemtee achi geenya naan jettee anis nan nama bakka fageeradee bulee isaa deemaan ture. Gaafa sadarkaa makiinaa yaabbadheen guyyaa lama makiinaa irra taa'ee utuumaan tokko dhukkuba dhaga'iin adeemeen adda naga'ee jechuudha. Addanattis toorarra galee yeroo raajiin kadhatan kadhachiifadha. Isumaan fayyaa dur immoo waldaa yoo naqe waldaa gara barriin ta'a ammas nan ba'a ammas nan deebi'a waan ta'eef taa'ee waan nan turre. Gaafa sanaa kaasee garuu asis dhufee inuma nuuf ilaalaa waldaa kana taa'een amma dhumaan waaqeffadheen utubuma tokko yaadatiin galaa ture nan fayyee isumaan nan fayyee raajiis as toorarra galee kadhachiifadhee isaa booda fayyaa kooti deebi'ee amma immoo teessumni sirrii miti naan jedhanii naaf kadhadhaa jedheen asumatti kadhachiifadhee yeroo kadhachiifadhutti maqaa Yesuusiitiin misiraachuu haaraa kottu isirra taanaan jedhanii gaafa naqee ilaalamu
Keessumni mucaa sun isa duraan sirrii miti naan jedhaniiran fayyaa sirrii marra jira. Sirriidha yeroo isheen naan jettu sirrii miti naan jedhaniiru sirriidha jennaan sirriidha mannoo kun hojjette itti deebitee daganaan. Harka walitti buusaatti galata guddaa waan sirriidha jettee doonaan akka needheetti laatti homaayyuu rakkoo qabu. Mucaanni sirriidha ati sirriidha jettee nda'uun kiiloo isaa hamma kana jettee natti himtee homaayyuu rakkoo qabu ati miixuudhumaan deessa homaayyuu rakkoo qabu maa tokkoyyuu naan jette esumaanan gammadee galee jechuudha. Inni dhugaa baasiin kun lammataa immoo mucaan bosheen hangafaa asuma jirti. Durii ji'a miindaan bahu akkuma gibiraatti toosiidhaa fi qoricha bibbenna ture. Ji'atti yoo xiqqaatti takkaafannaa guddatte immoo allama fa'aa yeroo itti deebi'u qaba. Yeroo hundumaa toosiidii dhukkubsatti ture. Asitti as dhuftee waldaa kana seentee garuu guyyaa tokkitti waa'ee toosiidii maqaa dhootee beektu. Yeroo hundumaa isa qoricha kennu homa tokkoyyuu waan isheen waa'ee toosiidii himattee jiru bishaan firiijii keessaa futee dhugii lakkii dhugii yoo jenneen hin dhugdi ishiin homaayyuu jiru amma waa'ee toosiidii hin jiru. Amma erga waldaa kana dhufteetti qoricha sana hin fudhanne isheen. Homaayyuu fudhanne ji'a gurguutuu homa tokko waa'ee toosiidii maqaan dhoodee ishiinis hin fayyite anis nan fayyee. Harka walitti buusaatti galata guddaa waaqayyoo. Waaqayyo dachaadhaan isin eebbisu bakka wanti haaraan kun isiniif ta'e ammas wanti haaraan isiniif haa ta'u isiniin jenna eebbifamaa harka walitti buusaa simaa calabsaan ta'anitti